Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድ የአገሬ ልጆችና ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ተከታዮች በሙሉ ማለት ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ምናምን ትትሉ ኦዱ አጃይባ ቀበኔ ዱፍኔ ጅራ እንጂፈኖ አጃይባቱ ገልሜፈማ ጅራ ኦሮሚያ ጉቱ ኬሰት እንጂፈኖን ገልፌመፋ ጅሩ ጃልመሮ ድርባዳ አጃኢበት ፍንፍኔ ጀላ አከ ገሄ ጅሩ ፊ suuraan inni kaleessa maxxanshee biltsiginnaa baay'ee akka iyyisiisaa jiru hundi keessanuu argitanii jirtu sanarraa dubbanna Abiyyi Ahmad eessa akka jiruu fi wanti inni godhaa jiru kun waan akkamiti kan jedhurraa Dr. Abdusee yaada mataa isaaniitii fi waan amma dammaqee mokonnon erga aangoo qabatee gochuudhaaf murteessee jirurraa dubbanna kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya yoo kana nu hordoftanii hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu dhaggeeffattan odeeffannoo jajjaboo fi qoosa adda addaas of keessaa qaba waan ta'eef share gochuudhaan laayikii gochuudhaan warri maatii keenyan ta'in maatii nuuf ta'ati subscribe kan jedhu sana tuqaa nu jajjabeessaa isiniin jedhu Dr. Abduseen keessan galatoomaa isiniin jedhu egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qabsoon Oromoodhaa finiinaa jira qabsoon Oromoodhaa finiinaa jiru kun eessa gahee jira akka jedhu irraa dubbachuun nu barbaachisa jechuudha jajjabeen biyya keessa ta'anii sagalee keenya dhagahanii amma kara qabsootiin sagalee hayyoota keenyaaf ta'uudhaan kan akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaadhaa ol kaanee dhaabbanne nagaan keessan akka isiniif waggaa miliyoona nuuf jiraattan nu du'aa isinii goone jechuudha. Goota akka keetiin nu barbaachisa kan biyya keessa taa'e sodaa tokko malee hidhamtoonni waa'ee dhimmi hidhamtoota siyaasa keenyaadha dhimma garee tokko dhimma paartii tokko otoo hin taane dhimma ummataati. Salaam Raayyaa Abbaa Maccaa akkanatti harka ol kaasee lala akkanatti nagaa si gaafadha. Jagna sanyii Dr. Abdusee kan isin jedhuuf akkan wanti na gaddisiisu garuu poostii Dr. Raayyaa Abbaa Maccaadhaa kaleessa godhan jalatti warri piroofaayilii Abiyyi godhatu hundi jibbaa hayyoota keenya mana hidhaa keessa jiran achirraa hubatta jechuudha. Jibbaa warri piroofaayilii Abiyyi godhattee jirtu poomentii ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jalatti kennitu yoo argite lakka haddii kana Abiyyiin hanganatti hayyoota Oromootiif Oromoo hin jibba jechuun nama shakkiti. Warra Abiyyiin deeggaranutu haddii kana jibbaa Oromoo qabu jechuun hin danda'ama. Warri Abiyyiin boolla buusee akka inni nu hin deebine akka inni Itoophiyaa daaraa godhu godhe deeggartoota isaatiif warra lummuuxxiyaanii akkuma lummuuxxii piroofaayilii Abiyyi keewwatee Raayyaa Abbaa Maccaa arrabsurraa hubachuu dandeessu isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Koomentii achi jalatti kennamu nuti amma kan duulaa jirru dhimma nama dhuunfaa otoo hin taane biyya keenya baraarachuu fi dhimma nama dhuunfaa nurraa dhiisa. Wanti balaa kana fide hidhaa miti. Hayyoota Oromoo mana hidhaatti hukkaamsanii ofiiti ana beeka jechuun miti kan biyya kana daaraa gochisiise biyya kam inni itti baraaratu biyya kamtu baraarama yetinyaw hagar no mittaadinoo hayyoota mana hidhaa keessa kan biyya ijaaruu danda'u kan biyya kufte akkan kufne ijaaree qeerroodhaan lafaa ol kaasee itti argisiise Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaadha Hamzaa Booranaadha Shamsaddiin Xahaadha Koloneel Abdii Raggaasaadha hunda kee jara mana hidhaatti guurtanii biyya kam diinarraa baraartu yaa liixotaa jechuudha kan na gaddisiisu liixotaa isin nafxenyaa caalee isintu nafxenyaa nuti ta'e nu rakkisaa jira waan ta'eef jaalmarroon maal jedhaa jira Oromiyaa keessaa bookkisaa jira goboon maal ka je'elee haleellaa ka je'elee egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya Abiyyi Ahmad erga 4 kiiloodhaa bahee harri guyyaa 7ffaa isaatii akka miidiyaa irratti gadi bahamee waa'een loltoota Itoophiyaa maalirra akka gahe hin himamne warra loltootaa fi Abiyyi Ahmad yoo maglacaa kenne malee akka naasa'amne ajajni darbe jira kun maal mul'isa akka Abiyyi Ahmad bakka lolaan jirre yoo maglacaan kenname bakki inni jiru dhugaa waan mirkanaa'ee dubbatamuuf wanta kana dabarsan jechuudha akka nam tokko gadi bahee waa'ee lolaa kanarraa hin dubbanne jechuudha waan nama gaddisiisudha. Akkuma bara 1993 yeroo dargiin biyyaa badee ittaanaan isaadhaa biyya bulchu sanaa gaafa wanti hariin Finfinnee keessatti rakkoon hudha qabee jedhu maal gochuu qabna jedhee mootummaan Ameerikaa biyyattii irratti marii guddaa taa'ee kalaas wayyaaneen Finfinnee seenee biyyattii tasgabbeessuu qaba kan jedhu murtaa'e yeroo sanallee amma Finfinnee marsanii warri jiran waboon asiin TDFnii fi waraanni waloodhaa kan waboo wajjiniin lolaa Dabra Birhaan ga'e kun Finfinnee seenuudhaaf fiishkaa qofitti eeggataa jiru Abiyyi nagaadhaan bahee jira akkuma nuti jenne hin baqata gaafa isiniin jennu isin amanuu diddan 4 kiiloo keessa taa'ee achi keessatti marfamee qabamuu kiyyarra bakkee fiigaa nan lolaara jedhaa yoon biyyaa baqadhellee gootni keenya dirree lolaa jira jettee akka burjaajoftuun tokko burjaajoftu gochuuf akka isa gargaarutti godhaa jira waan ta'eef baay'ee tokko burjaajefsaa jira hooleyyii jechuudha.
Jaalmarroon amma wanti inni eegaa jiru fiishkaa uummanni Oromoo Finfinnee seenaatiin nuuf tasgabbeessaa jedhu ajaja dabarsu qofittiin. Uummanni Oromoodhaa dhibbaan dhibbatti harka diriirsee Finfinnee keessatti woboo simachuudhaaf 4 kiilootti Jaalmarroodhaaf Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaadhaa eeggataa jira. Kun immoo dhibbaan dhibbatti yeroo dhiyootti ta'a. Taayyee Danda'aadhaa halkanii guyyaa akka waan fiilme entiniidhaaf lola Ameerikaan biyyattii sana hoogganaa jirtutti ofii jaraatii dirooniidhaan mana hiyyeessaa gubanii gadi bahanii maaliif iyyinurraa callisanii jaratu harka keessaa qaba. Wayyaaneen gaafa jarri qabeenya dirooniidhaan mana nama 51 eddeetti ajjeeftanii kaatanii akkamitti gadi baatee Taayyee Danda'aadhaa wayyaaneetu mana gubee. Wayyaaneen akka inni mana hin gubne juuntaan akka inni mana namarraa badii tokko hin geessifne kombolchaatti ragaa guutuu sii bahanii jiru. Wayyaaneen utuu rakkoonsaa uummataa wajjin ta'ee kombolchaa gaafa seenu dasee gaafa seenu maaliif qabeenya barbadeessu dhiisee nagaadhaan nuti rakkoon keenya mootummaa wajjin Finfinneetti deemne Abiyyii wajjin niiskaafee wal affeeruuf isiniin jedhe. Kun ajaja wayyaaneen rakkoon isaa mootummaa abbaa irree amma biyyattii diigaaru wajjin akka ta'e dhibbaan dhibbatti sii mirkaneessa jechuudha. Kanaafuu uummata burjaajessuun hin dandeessanu Taayyee Danda'aadhaa fi buchulloonni keessan kan akka saaluu keenya baqattee Kanaadaa jirti. Abiyyi Ahmad eessa jira kan jettan gaafii na eegaa jirtu. Abiyyi Ahmad helikoophteraan deemaa jira. Yeroo barbaaddetti Eertiraa seenee guyyaa 2 Eertiraa ture jedhamaa jira. Dheengadallee akka dhagayetti. Kan inni dhufee sagalee helikoophteraallee utuu hin dhufin waraana isaatiin akkana jedha. Salaam baluut kan jedhu sagaleen biraa dhagahama yeroo Abiyyi dhufee jara biratti bu'u Eertiraa irraa ka'e jechuudha. Guyyaa 3 siyaasii wajjin erga mari'atee dhaqee mana jireenya isaa sirreeffatee waa hunda xumurateen booda Abiyyi Ahmad dhufee wattaaddaraan as jira jedhee muudii itti qabachuudhaaf 4 kiiloodhaa erga badee eessa jira jedhee gaafii adda addaa miidiyaarraa waan gaafatamaa tureef asin jira jechuudhaaf miidiyaa bosona keessa deemuudhaan isaa iyyuu immoo wanti nama gaddisiisu ummata xaafii haamee xaafii isaa walitti guurratu dudduuba isaatii kaameeraa otoo hin dabsin OBN gadi bahee waan kana gochuunsaa akka Abiyyi Ahmad biyya keessa hin jirree fi baqatee hamma jarri Finfinnee seentutti tasgabbiidhaaf yoo Finfinnee itti seenan kan inni baqachuu qabu dhugaa dubbachuuf gaafa jarri dasee seenanu gaafa jarri injifatanii dasee taphatataranu baqate mangeen garuu Abiyyi waan uummata Oromoo keessatti gimmaashiin Abiyyi Oromoodha jedhee gimmaashiin immoo Oromoo miti jedhee wal faallessee jiru qofitti hanga kana ture otuu nafxenyaa akkuma mangee kanatti nama of duukaan qabu hanga ta'e qaata baqata gaafa jarri dasee seenan amma garuu inni zabana teknooloojiidhaan uummata burjaajessanuu keessa jira zabana miidiyaadhaan malee otuu akka durii akka mangee sana miidiyaan akkanatti feesbuukiin gabbaanii soba irratti muudii hojjetan hin jirre innis qaata baqatee Eertiraa jiraachuun samii reediyoodhaan uummataaf ifa godhame jechuudha. Kanaafuu ofin burjaajessinaati kan nama gaddisiisu immoo warri piroofaayilii Abiyyi irra keewwattanii arraba isaa waan adda addaatiin nama xiqqeessaa ooltanu of ta'a dammaqa.